dhageenye borumtaasaa haadha abbaan nama sanii ajjeefameen maal jechuudha. Nama haadha abbaan nama umriin isaa waggaa 18 oliitiif akkamitti gaafatama ta'a? Osuma ta'ee maal jechuudha nama tokko. Ani hoggaan Ameerikaa turetti mootummaas ture wajjin du'aa jiruudhaan wal barbaadaa turetti yeroo isaan ajjeesuuf yaalaa turanitti yeroo anis mootummaa isaanii uummata kana wajjin ta'ee foon qolchuudhaaf ifaan ifatti hojjechaa ture sanitti haati xiyya kana turte. Mootummaan sun haadha xiyyaa hin jeefne. Maaliif haadha xiyya akkamitti yakkaan seenuu danda'uuf maatiin kiyya akkamitti itti gaafatama? Nama mana hidhaatii baasanii ajjeesuun maal jedhama? Waa'ee gabaasni Amnesty International kanarraa xiqqoo ishiitti kosharee kan agarsiise. Gabaasni guyyaa guyyaan yeroo dheeraaf baay'isa waa'ee dhoksaa miti beeki. Dhoksaa miti. Tureera waggaa darbirraa kaasee pirezidaanti Shimallis ragaa ba'uu danda'a. Waan deemaa jiru kana yogguma isiin reefu eegaltu waan akkanaa kana ammumaa dhaabsisaa. Qaamni nageenyaa aadeeffachuu hin qabu. Namni reebamuu hin qabu, toorchar ta'uu hin qabu, namni ajjeefamuu hin qabu, seeraa ala hidhamuu hin qabu. Namni tokko shakkamaa yoo ta'e hin qabama, hin qoratama. Abbaan alangaa himatatti bana, mana murtii geessa. Manni murtii ragaa bitaa mirgaa dhaggeeffatee itti mura. Hin adabamaa jechuudha. Yakki isaa guddaa ta'e haaduu yoo jedhames kan itti murteessu poolisii yookiin loltuu tokko osoo hin taane mana murtiiti jechuudha. Malee nama lafumaa gadi fuudhanii tumuun ajjeesuun akka fedhanitti osoo mana murtiin geessin hidhuun kanaafiti kan qabsoofne kanaaf miti ilmi namaa kan biyya kanatti dhufe. Sirna wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Ammas yoo kan ta'u taate mootummaa kanaanis wanni wal dura nu dhaabaa jiru namni keenya ajjeefamuu hin qabu. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu. Namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 50 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatti goronootti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha? Kana callifnee akka teenyu yoo ka'e kan taate abaddan this is not going to happen. We will not tolerate. Gaafa wayyaanee isin callifne har'as hin callifnu jechuudha. Kana beekuu qaba qaamni dhimmi ilaaltu kamiyyuu. Dhumarratti waan si gaafadhu qaamoleen mootummaa yeroo garaagaraatti warri karaa kaasuu barbaadan aangoof jecha dantaa siyaasaaf jecha warri fincilaa kaasuu barbaadan jedhanii warri hamatan ni jiranii warra kana eeruu baatan illeedha. Kanarratti yaadi kee maali? Paartii biyya bulchuu wajjin garaagarummaa ilaalchaa qabna. Gaagama siyaasaa biyya kana akkamitti furamuu qaba kan jedhu irratti garaagarummaa ilaalchaa qabna wal mormaa jirra. Gaagama heera mootummaa uumame akkaataan isaan ittiin deeman sirrii akka hin taanee fi mariif waliigaltee qofaan akka ta'u wal mormii qabna. Kun hojii siyaasaati waan biraati kun. Kuni falmaa siyaasaati. Kuni atakaaroo siyaasaati. Nama ajjeesuun garuu siyaasa miti. Nama mana hidhaatii baasanii rashanuun siyaasa miti. Nama magaalaa keessatti maaliif nu laalte jedhanii tumuun siyaasa miti. Nama osoo himata ittiin banin guyyaa 15 ji'a 2 ji'a 3 hidhuun siyaasa miti. Kuni sarbamuu namummaati. Kuni namummaa namarraa mulquudha. Oromummaa namarraa mulquudha. Kuni garaagarummaa siyaasaatiin miti. Tokko kana lammaffaa waa'ee fincila itti beeyna. Mormiis itti beeyna. Itti guddanne itti dhalanne itti guddanne hin dhaalle. Hin fincilla yoo jenne uummanni kun finciluu qaba jennee gaafa murteessine hin goone hin labsine kun rakkoon qabu. Kana yoo shakkan weeguu qaban rakkoon hin jiru. Wanni dukkana keessa deemnee fafakkeessaadhaan duuba deemnee jennuufis hin jiru. Labsaa turre kaleessas nu beeku. Labsaa turre hoggaa labsin immoo guyyaa isaa bakka isaa naamusa hordofamuu qabu tarsiimoo hordofamuu qabu. Koodoo kondaat clear lafa keenyatti kan ittiin deemaa turre. Gara fuulduraas hin goona kana beekuu danda'uu qaban. Hin goona yoo adeemsi seeraaf sirna adeemsi dirree siyaasaa keessatti godhamu hin danda'amne ummanni sun mirga isaa deemsuudhaaf finciluu qaba jennee gaafa murteessine hin labsina kana.
Akkam isaa yaadanitti biyya keessa waan jiraniif kanan godha yoo kajaan taate they are wrong. Nuti qabsaa'ota qabsoo biyya kanas kan galle qabsoo fi biyya ala soggaa turre qabsoo irra turre jechuudha. Kanaaf siyaasa fakkeessaa keessa seenuu barbaadu. Ammatti kan mootummaa gaafachaa jiru clear and clear. Kuni gaafii siyaasaati miti. Gaafii lubbuuti. Ilmi Oromoo intalti Oromoo har'as gadaa kana keessatti ajjeefamuu hin qaban. Seeraan ala hidhamuu hin qaban. Torchar ta'uu hin qaban. Dhaabbachuu qaba jechuudha. Kun kana dhaabuun immoo hunda caalaa mootummaadhaaf faayidaa qaba. Mootummaan kanarratti fuulleeffatee irratti hojjetee humna keessattuu haaraa leenjisee bobbaase kana uummatarraa kaasee mooratti deebisee leenjii sirnaa, leenjii poolisummaa, ogummaa poolisii, naamusa poolisii eeysisee deemuu danda'uu qaba. Wanti isaan dubbatan jira. Olaantummaa seeraa kabajnyaadhaan. Gaafiin uummataa har'as gaafa wayyaanes olaantummaan seeraa haa eegamuu dabar. Olaantummaa qawwee osoo hin ta'in, olaantummaan homtakkee osoo hin ta'in olaantummaa seeraa. Olaantummaa seeraa kabajuu keessaa inni guddichi mirga namoomaa keessaa inni guddaan mirga lubbuun jiraachuuti. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan, cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanyiidha. Olaantummaa seeraa jechuun nama tumuu dhabuudha, gidirsuu dhabuudha. Olaantummaa seeraa jechuun akkaataa heera mootummaa naannichaatiin federaalaa taa'ee alatti nama hidhanii tursiisuu jechuu miti. Olaantummaa seeraa kabajuu jechuun karaa seeraatiin nageenya biyyaatii fi uummataa eegsisu jechuudha. Qaamni mootummaa lubbuu namaa ajjeesu, nama qabee tumu gadirsu, seera malee mana hidhaa keessatti ukkaamsee tursiisu, mana namaa gubu, olaantummaa seeraa dubbachuu hin danda'u. Ani qondaala mootummaa tokko yoon ta'e waadaa ittiin gallu jira bara. Qondaala mootummaa naannoo Oromiyaa taatee gaafa shuumamtu caffee duratti heera mootummaa naannoo kanaatiif kan biyya kanaa kabajuu fi kabachiisuudhaaf. It's not one way street. Kabajuu fi kabachiisuudhaaf. Kabajee kabachiisuudhaaf. Seeraaf heera biyya kanaa nama kabaje qofatu olaantummaa seeraa kabachiisuu danda'a. Heeraaf seera biyya kanaa osoo hin kabajin miilaan irra deema, ajjeesaa, torchar nama godhaa, mana namarratti gubaa, haadha abbaa nama ajjeesaa, daa'imman ajjeesaa, gidirsaa qaama biraatiin olaantummaa seeraa kabaji jechuun akkamitti danda'ama? Hin danda'amu. Kanaaf wanni jechuu barbaannu keessattuu poolisii Oromiyaatii fi qondaala mootummaa jiraniin ummata Oromiyaa ajjeesaa, hidhaa, gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf dura seera jalatti bulu seera kabajuudha gaafata. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan finciletti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurra fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiin miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifatee. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesa ati gajjeehina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa bitami jechuun isma gointu warqi biyya kana keessatti hin fudhannu jechuudha kana. Ummanni kunis hin fudhatu sin qabu jechuudha. Kuni siyaasa miti. Kuni siyaasa miti. Kuni waa'ee namummaati. Kuni mirga uumamaan Rabbi nuu kenne. Ka ummanni keenya immoo lubbuu isaa aarsaa godhatee diina harkaa baaffatee goonfateedha. Amma immoo akka haaraatitti nu sarbuu barbaadan. Kana ummanni keenya dura dhaabbachuu qaba jechuudha. Galatoomii Jawaar Mohaammed daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork turtiin xiinxalaa siyaasaa fi miseensa Koongireesii Federaalaa Oromoo Jawaar Mohaammed wajjin goone kanumaan gayoonaa ture. Qophiin addaa keenyas kanuma hanga yoonaati. Qophii kana keessummeessuudhaan ana biraan durru ogeessi kaameeraa fi daayirektarri keenya Abdiisaa Balaachooti. Yeroo gaarii.